nan dubbisa Isaayyaas dibdamii tokko lakkoofsa 12 waliin jennu baafatteetu ta'e waliin dubbimna tokko lama sadi yaa warra akka midhaan oobdii keessaa rukutamtanii na duukaan bu'uu hin dandeenye na hordofaa gaa yaa warra akka midhaan oobdii keessaa rukutamtanii ani wanta Waaqayyo Gooftaa maccaa isa kan Israa'el irraa dhaga'e isinitti himaa. Okay. King Jamsin afaan Amaariffaa hiikni abbaa gammachiis hundinuu na bira jira. Barumsa kana tarii torban sadan tokko walitti fufnee barra gatii ta'eef ijoosaa baruun keessan baay'ee gaariidha. Inni afaan Amaariffaa እናንተ በአውድማዬ ላይ የተወቃችሁ የአውድማዬ ልጆች ሆይ ይላል። እኒ ኪንግ ጀምሲን ሞ አከጀዳ Oh, my threshing and grain of my floor, that which I have heard from Lord of hosts, the God of Israel, I have declared to you. Malmai ba'a, oh, my threshing and the grain of my floor. Abanga machi sakajit, atiya saba sirbisisa ko. yaa ilmaan oobdii koo'is Waaqayyo Israa'el gooftaa maccaatii kanan dhaga'een isinitti himaa yaa saba sirbisiisaa koo yaa ilmaan oobdii koo'is hiikni amma dubbifame inni haaraan immoo yaa warra akka midhaan oobdii keessaa rukutamtanii isheen kalamaan jedhame yaa warra akka midhaan oobdii keessaa rukutamtanii inni Amaariffaa fi inni King Jamsin threshing sirbisiifamuudha እናንተ በአውድማዬ ላይ የተወቃችሁ የአውድማዬ ልጆች ሆይ ቀደን በረበራን ሞቲ በረበራን አንጎን ኬዱ መንቀቡ Waaqa jaalalaa galanni siif haa ta'u ijoollee kee fuula kee dura naqxee jirtuuf si haa galatu dhiigaan qullaanii araara argatanii jaallatamanii fuula kee dura taa'uudhaaf privileejii guddaa kana carraa hin argamne kana saba kee waan badhaafteef si haa galatu diinni garaansaa amma dhumaatti kan cinca'e haa ta'u nu bara keenya hundumaa Waaqayyo Waaqa maccaa kan Israa'el tajaajiluudhaaf duukaa bu'uudhaaf Waaqayyo hidhaa keenya hiikeera haleluuyaa Waaqayyo gudunfaa keenya bittimseera hidhaan keenya hiikameera kanaaf yadiinaa bara amma bara baraatti garaan kee haa gubatu nurraas fagaadhu yeroo kana dubbii Waaqayyoo dhageenya gurri keenya kan baname haa ta'u garaa keenyatti dubbadhu dhangala'ee hafuura qulqulluu dhowwaa tokko malee itti sabantii Waaqaa nuu bani anis ergaa kee dabarsuu kan danda'u na gargaari maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen mee ameen galanni Waaqayyoof haa ta'u oobdii mee warri oobdii beektan by the way okay warri oobdiin beekne immoo okay warri magaalatti latanii oobdiin beekan jechuudha mee namni waa'ee oobdiitti mu jira isinumtuu ma baaftan fakkaata guddisiiti guddisii dubbadhu lafatti midhaan sirbisiisan eebbifame garuu
incontorte obdi adda sai jadi me la faminani tidani la faminani ti sirbisisan garu incontortana isilachanu okay docteur me jed bayes jalkabe la fanka ira jalkabe jadi ga guddisi okay ilmi gabare kuno kasitti dubbat obdin jalqaba malta insoqama achi bodde irraharu isa soqan sana raharu achi bodde mo malta harame illollama idame malillollau dokke saati illollama erga lollame bodde qopheeffame akkanni jedhe namoonni tokko tokko abaqiirra firfirsu kaanirra firfirsanii abaqiirra firfirsanii morraaru abaqicha achi bodde qixaayegaa qotee bulaan egaan kadhata yaa waaqayyo bokkaana ooshi galgala kana sababiin isaa dhoqqee sana dhiqaa ganama minaan tuullaatu achirratti gadi dhangala'a daagujjaan achitti dhangala'a garbuun achitti gadi dhangala'a xaafiin achitti gadi dhangala'a bisingaa achitti gadi naquga fidanii erga gadi fiqanii booddee biyya keenya sangootarra deemsisu irra geengoo sirbisiisanii irra deemanii egaa achirratti daakama achirratti sukkuumama biyya Israa'el keessa ammoo muka akkas asii achi akkas reettee jetanii sangoota lama achi camadanii jallisaa waan akka sibiilaa qabaa isaan irra deemu baay'isee inni gadi lafatti gadi maxxansaa jechuudha achi booddee gaa wanti ta'u ta'uchaadha amma barumsa koottan lixa egaa minaan maaliif sirbisiifama waa'ee obdinaa hirtan minaan maaliif sirbisiifama injirtanii jaran abaqii miti abaqii dura galabaa fi minaan gargar baasuudhaaf that's the only point galabaadhaaf yookiin immoo inkirdaadis keessa jira galabaadhaaf inkirdaada isaa yookiin immoo minaan isa waannaa garagara baasuudhaaf egaa obdiidhuma sana bira kan ka'uyyuu carra qabeessa minaan tokko gara obdiin ga'ani boqqolloon inkolofa namoonni beektamme nama sadii duwwaa beekaa kolofu jechuun akkasumatti golboo fakkaatee taa'attee si'a harkaan qabdu keessan jiru maa jedhama gaanni inkolofeedhame inkolofeedhama boqqolloon inkolofee inni gara obdiin naqu maal ejjeta achittoo kolofe daabboon faa bisingaan faa moo maal ta'u tokko inoo waaraa maal baaseedhama waaroo baasee eebbifame maal baasee waaroo baasee gara obdiin naquunis minaan horran jiru minaan hin qabu gatii ta'e maal ejjeta obdii keessa waaroo kanaafi kanachin gayin karaatti hafan jiru isaan kun hundinuu hunduma isaanii qotee bulaan dhaqee gaafa sanyii biyyootti gadi naqee qabee qotee besselee meesee dhaqee gaditti naqa garbuu fuudhee manaa xaafii manaa fuudhee daagujjaa manaa fuudhee bisingaa manaa fuudhee dhaqee lafatti gadi naqa utuu ijoollee cul duukaa jedhuu boqqolloo lafatti gadi naqu
Gannammoo yeroo beelaati biyya keenya. Maaliif dabiliin gashaddaa, tripliin gashaddaa, dachaa dhibban gashaddaa qotee bulaan gatii yaaduufi kana hundumaa godha. Kanaaf egaa kana hundumaa ergatti dadhabee booddee warra mataan ta'ugaa qixxeelumatti dadhabee inni kolofes inni waaroo baases qixxeelumatti dadhabame garuu kaan hin kolofe kaan immoo waaroo baase. Aduunis qixxeelumatti bahee qonnaanis qixxeedhuma meesaanis qixxeedhuma aramaanis qixxeedhuma garuu maasii sana keessaa amma sana keessaa kaan addoo baasee waaroo baasa kaan adda baasee mokolofa. Mee yaadame kana erga kana ta'ee booddee gara sirbisiisaa keenyatti dhumna. Inni minaan godhate gaa bisingaan xaafiin daagujjaan daabboon bisingaan hundinuu gara oobdii dhufaniitti achitti tumamuutti ka'u gaa. Maal jedhu warri keenyaan ilma qotee bulaatti ga'ee baay'ee beeka wansaa. Amma xaafii erga amanii booddee hin tuulu daagujjaa erga amanii hin tuulu daabboon hin tuulamaa garuu tuullaan sun yeroo itti sirbisiifamu qaba. Ammasitti garuu minaan nuu cagadaa jedhama. Minaan cagadu jechuun xinnoo seerraa kontoranii harka namaatiin tumanii sasangaarra sirbisiisan utuu hin ta'in oobdii xinnoo ishee irratti in cagadatu jedhama. Egaa at large gara oobdiitti dhufee hundumti isaa gaa hin sirbisiifama. Erga sirbisiifamee booddee galabaan achirratti ijji isaas achirratti walitti qabama gaa oobdii sana irratti erga sirbisiisanii booddee irraa haru gaa galabaa irraa haranii sakaan minaan walitti qabaniiti tuulu. Gaafa sanaa baqiidhaa wajjin garaagaran ba'u galabaadhaa wajjin garaagara ba'a malee gaafa kam gaafa sirbisiisaa yookiin gaafa rukutamu galabaadhuma wajjin garaagara ba'a cidiirraa kaasu. Inni daagujjaas isarraa kaasu. Erga irra kaasanii booddee walitti qabu. Amma immoo afarsaa dhufa gaa. Afarsaa warri beektan. Attam godhu afarsaa? Akkas godhu harka nama baay'ee argiira. Afarsaadhaan egaa baqii immoo guyyaa gara biraarraa kaasu. Erga afarsaadhaan baqii irraa kaasanii booddee haa baqii gadaranii maal godhu? Abiddatti caaru. Minaan sun immoo sassaabamee gootaraatti galagaa. Maal ta'an jedhe? Gootaraatti gala. Kana ganni Yohaanni cubbaan dubbatu inni gooftaan keenya Yesuus dubbate inni Isaayyaas dubbatu isa kana. Yaa akka warra minaanii isa hiika kana yaa warra akka midhaan oobdii keessaa sirbisiifamtanii yookiin immoo rukutamtanii Baabiloon turufee sukkuume Baabiloon turufee caccabse akka midhaan oobdii keessaa in caccabse. Kanaaf jara kanatti gaa Waaqayyo ergaa isaa dabarsa. Ergaa qabutti jara kanatti dabarsa Waaqayyo. Wangeela Yohaannis Maatiyos boqonnaa 3:11-12 irratti Yohaannis minaan erga sirbisiifamee booddee wanta ta'u afarsaadhaan ergaa habaqiin irraa ka'ee booddee akka gootaraatti galu saba Waaqayyoo minaan isa gootaraatti galu godheeti habaqii immoo cubbamoota godheeti Yohaannis dubbata. Wangeela Maatiyos 3:11-12 irratti garaagara baaseeti gootaraa koottan gashaa jedha Wangeela Maatiyos. Gootaraa kootti habaqii immoo abiddanitti caaraa jedhe. Guyyaan habaqiin abidditti caaramu jira. Guyyaan sabni Waaqayyoo immoo fiigicha isaa fixee adeemsa isaa fixee gootaraa Waaqayyoo keessatti mootummaa bara baraa keessatti dhaqee of argu jira. Yoom akka ta'e hin beeknu garuu gootaraa Waaqayyoo warra qophaa'ee fe'uufi warra dhiiga Kiristoosin qullaanii warra mana isaa keessatti yeroo hundumaa akkas sooramanii Yesuus Kiristoosii wajjin jiraatanii jireenya lafarraa keessummummaa isaanii isaa wajjin warri fixaniif Waaqayyo gootaraa qopheesseera waaqarraa. Jannata bara baraa
كنام مال جرا كتان رتي باودي ما إلهي يتوقعوا ياودي ما إلي جوتشوي أوبديتشس كواكيوتي إني سيربسي فموس كواكيوتي منانيتشس كواكيو أوبديتشس كواكيو واكيو سباساتي فوبدي كبا لفتي سيربسي كبا واكي نمتين تولو غرو واكيو وانتا نتين تولي ulfina safi finne jireenya keenya keessa gadi baasuudhaaf oobdii nu qopheessa amma gasa silaa garreera sa literally farmersin godhunduma laalleerra garuu dhimmi isaa dudduuba sana kan jiru dudduuba isaa kan jiru waaqayyo saba isaa irraa akka inni dhimma qabudha sakaa dhaggeeffadhaa gaa waaqayyo oobdii isaa irratti warra inni bittimsu shaakala yookiin immoo imbiibamu guddaadhaan prosesii fannootiin jireenya keenya irraa waan allagee baasu qaba. Ameena baasu. Wanti nuti hin tolle ulfina waaqayyoof hin taane kan nu wajjin wal fudhatee wal liqimsee jiru jira. Naachuraali dheekkamsa qeerransa ta'uu ka'aniidhuma dutuu jibbu ejja xuraa'ummaa waan nu wajji wal qabate jira waan nuti hin tolle ulfina waaqayyoof hin taane isa kana jireenya keenya keessaa baasuudhaaf oobdii qaba waaqayyo. Ameen ameen. Abaqiin kan inni irraa adda ba'u samaayitti waaqarratti dhaqee irraa adda ba'a miti nurraa never at all. Inkirdaan achitti dhaqee nurraa ba'a miti asitti nurraa alla galmi waaqayyoo. Prosesii fannootiin adeemsa fannootiin jireenya keenya irraati prosesii fannoo keessatti nurraa allaga waaqayyo. Namoonni baay'een mana waaqayyoo kana keessatti hijaaramna gaa hin ejjetamna gaa Yisraanistu nu haa ejjetu waaqayyo. Ameen nu haa ejjetu hojii yeroo ejjetu akka jedhe Yesuus qurxummii qabduu turtanii nama qabduun isin godha jedhe meera deebi'ame nama qabduu qurxummii qabduu turtanii nama qabduun isin godha yookiin immoo isin taasisaa jedhe ta'uun isaa namatti hin tolu. Prosesiin isaa garuu namatti hin tolu. Waan qaban dhiisanii kiyyoo isaanii dhiisanii geenii isaanii inkaamii isaanii dhiisanii yeroo dhufan erga dhufanii booddee nama qabduun isin taasisaa jedhe. Barumsa koo kana keessa jira gaa tooraanii attamitti akka inni taasise Misrii dhaqanii garbummaa keessaa baasuun salphaadha. Warra akka Museefaa jechuu kooti garuu ituu isa kanaaf tajaajila ulfina qabeessa kana tajaajila guddaa kanatti utuu engage godhin mana namaa keessatti dhaqee galtuu ta'ee oolaatissu oolaa irratti shaakalsiisu tura jira waaqayyo. Ameen ameen. Oolaa irratti shaakalsiisu tura jira. Attamitti akka namatti san sin godha jedhe sin taasisa jedhe ta'uun namatti tola. Prosesiin ta'uusaa garuu akkuma sangaan sirbisiisu akkuma itti dhaga'amu tuminaan sun amma itti dhaga'ama ta'e utuu illi hunnaa qabaate hin iyya maaloo nan caccabeedha beekaansi caccabse dhabbaan minaanii immoo. Ameen ameen. Maaliifan si caccabse dhabbaan minaanii galaba sin barbaadu kanaafan si caccabse galaba sin barbaadu minaanan barbaadeedha. Waaqayyoos yeroo prosesii adda addaa keessa nu baasu haalan taane keessa yeroo nu baasu nuun barbaada waaqayyo. Haleluuyaa. Cubbuu nuuf hin taane irra daddarbaa jireenya keenya karaan taane irra geggeessu nurraa dhaa waaqayyo. Maaliin? Prosesii fannootiin karaan hundi tolle keessa nu baasa. Namni hundumti nu gaafa Yesuus Kiristoosin fudhate fayyeera. Ameen ameen. Garuu wanta guddaa tokko jira. Gaafa Yesuus Kiristoosin fudhate fayyeera. Garuu erguma fayyine booddee dheekkamsi jira, jibbi jira, ciigoon jira, ashmuriin jira, kun jira, sun jira, kun jira, waan baay'ee jira jireenya keenya keessa. Fayyuun gara biraadha. Manxargin ሌላ ነው.
Na duukaa jirtu? Na duukaa jirtu hunduu keessan. Fayyuun gara biraadha. Qulqullaa'uuf calaluun garuu gara biraadha. Dhannee mootummaa Waaqa keetti calalla miti. Asumatti nu calalsiisa Waaqayyo. Ameen ameen. Wanti jalaa ka'ee boora'uu hin jiru gaa. Erga calaltee booddee yasakkane. Jireenya calalee. Jireenya Waaqayyoof kabaja fidu. Adeemsa ulfina Waaqayyootiif adeemamu. Haasaa ulfina Waaqayyoof haasa'amu. Ilaalcha ulfina Waaqayyoo duwwaadhaaf ilaalamu. Jireenya keenyatti fiduudhaaf jecha oobdii qopheessa Waaqayyo. Hubadhagaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 keessatti sila mucaa Yoorde waan isheen jetti dhageesseetu Wangeela Yohaannis 16:33. Ani biyya lafaa boo'e amma biyya lafaa keessa jirtanitti gidiraan rakkinni isinirra jira. Garuu jabaadhaa an biyya lafaa moo'eera. Ameen ameen. Kanaafi biyya rakkinni keessa jiru keetti nu dhiise beekaa. As keessa jirra. Ergamichi Phaawulos Timootewosiin akka jedhe dhiphina obsaan baadhu jedhe 4:5 irratti. Na duukaa jirtu? Maal godhi? Dhiphina obsaan baadhu mee jedhame? Maaliif nu dhiphisa Waaqayyo? Amma gara pointiitti naga. Why does he let us suffer? Maaliif akka nuyi safar goonu fedha Waaqayyo? Dhiphina obsaan baadhu maaliif na dhiphisa? Na duukaa jirtu? Maal godhi jedheen? Erga Timootewos 2:4-5 irratti dhiphina maaliif nu dhiphisa? First of all isa heduu deebifna. Tokkoffaa amma dafee deemuudhaafi inni jalqabaa waan nu dhiphisuun maaliif jettanii Waaqayyo nu leenjisuudhaaf. Mee nu leenjisuu fedhaa? Akka jedha sagalee Waaqayyoo Ermiyaas faaruu Ermiyaas 3:27 akka jedha namni bara dargaggummaa isaatti wanjoo baachuun isaaf gaariidha. Yeroo Waaqayyo wanjicha sarara kaa'us kobaasaa calluma jedhee taa'ee haa eeggatu. Ameen. Namni dargaggummaa isaatti wanjoo baachuun isaan maalidha? Mee gaariidha. Lallaafaa dhuftanii himma. Namni baal baachuusadha. Nootti qabachuu keessan baay'een gammada. Natti tola. Mana keessan teessanii isa kana memoraayizii gootu. Namni maal baachuun isaa jedhe? Wanjoo baachuun isaaf gaariidha. Maaliif wanjoo namarra kaa'u? Wanjoon gosa lama jira. Dafee deema. Wanjoon gosa lama jira. Wanjoo sangaan baatuuf wanjoo kormi baatu jira. Kormi leenjifamin. Korma leenjisini isa leenjifamne isa gatiittiin isaa mana ga'u boquunsa gadi jechuun beekun akkasuma tadeema gara deemutti. Akkasuma gadi qabachuun beeku. Gadi jedhee kan barrii baachuun acha dhaqu wanjoo baachuun acha dhaqu gadi jechuun beeku kormi. Kanaaf inni jalqabaa korma kan ittiin leenjisan jirma jiidhaasaa uraniiti irra kaa'u gototaa oola. Gototaa oola. Amma kormi kun utuu afaan qabaateen dubbata ta'e Waaqoo siif haa ilaalu. Waaqoo siif haa ilaalu. Waaqoo siif haa ilaalu jedha. Mitiire? Maa jedha abbaan kormaa immoo namichi maa jedha? Si leejjifachuufani akka ati naa qottuufi jedha. Mitiire jaran. Kanaaf yeroo wanjoon irra kaa'u Waaqayyo waan nu jibbee fakkaata. Yeroo gidiraa adda addaa keessa sin dabarsu, rakkina adda addaa keessa sin dabarsu, peeni adda addaa keessa yeroo sin dabarsu Waaqayyo diina sinitti fakkaata. Diina mitin. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Isin buufachuufi Waaqayyo amma yeroo sangaa bittaa dhaqan warri keenya abbaan koo yeroo namoonni mandara deemanii nuyi sangaa bitullee nagarreen keeduma gurguddatu namoonni yeroo mandara deemanii sangaa gurguramu qabdu yeroo jedhanii yeroo sin jettanii leejjifamee bu'eeraa jedhu
maal ta'eera woordii namni beektan jirtu bu'eera jechuun laayinii irra qotuu bareeraa masmararraa kormi laayinii irra qotuun beeku asutaala achutaala si aleejjifamu asutaala achutaala sababiin san beeku sangaasa tireendii ta'etti hidhama sangaasa shaakala qabutti qambarrii tokko keessa galeeti sangichi ka godheeti laayinii irra deemsisa gaa isin maa inni gindii dudubaa qabanii jalaa badaa jiranno ordaa baattanii isa duduba deemtanii achi wallaansoo jara lamaan gidduu jiru isinitti mul'ata inni sun laayinii irra deemuun beeku inni korma inni ariisaa dhumaaf olii gadi fiiga karra ririmsee ba'a yeroo barbaadu karra lafatti gadi lattafe kanaaf abbaan kormaa gaa namichi jechuudha siyaala kana hundumaa keessa dabarsu kwalitii guddaatti ol fiduuf jedheeni haleluuyaa maalitti fiduuf jedheeti kwalitii guddaatti fiduuf jedheeti ignoraansii irraa kan hin beekne akkatti qotan akkatti masmara deeman isan beeknetu masmararra galee laayinii irra galeeti qootuu shaakala gaa waaqayyo gaa saba isaa leenjifata ulfina isaatiif maqaan waaqayyoo ulfaatu kanaaf wanjoon bifa lamadha tokko isa kormichi jiidhaa isaa baatudha inni gara biraan garuu warra leenjifameerra wanjoon fuutanii irra keessu kan barri hin camaddu qoturuma bakka rakkinni jiru namoota leenjifateen egaa waaqayyo akka Phaawulos fa akka Xiimotewos fa waggaa 3 walakkaa tireeyin godheeti gadi se Yesus dhaqaagaa jedhe garuu turaatinno amma fura qulqulluu argattanitti hin baay'inaas jedhe jabina eenyutu namanatu waaqayyo maqaan waaqayyo ulfaatu he trains them for continual 3 years and a half erga deemee booddee eegaa jedhe erga furichi qulqulluun dhufee booddee isa wajjin baane gaa Samaariyaarra Ansookiyaarra Fiirgiyaarra Fiinqeerra Efesoonirra asiin Filiphisiusirra gamanarra fuudhee ka'e gaa furri waaqayyo waaqa jiraata hallelujah he trained them attamitti akka barsiisan attamitti akka lallaban attamitti biira akka godhan nama daddabaa hirkisan hunduma sarraa baran hojii ergamoota boqonnaa 6 irratti maanguddoota waan nyaataa hin qabnetu dhufe warra biyya addaa turan immigraantii turan roomaan ciqileerra kaatee caccabsita yeroo isaan dhufan hojii ergamoota boqonnaa 6 irratti nu wangeela lallabuu dhiifnee namoota sooruu hin dandeenyu buddeena sooruu hin dandeenyu nama nu jedhe Phexros afaan Amaariffaa wangeelin titan maa'idin maa galgalaan chilim jedhe maa'idii yookiin immoo buddeena kanaaf nama 7 shoomnaa jedhe warra shoomame keessaa Istifaanos tokkodha isin of eeggannaa godhaaf jedhani agartanii gaa eewurra baran kana barsiisarra barani tireenii isaan godherra barani maal godhenni halkan 3 guyyaa 3 erga wangeelatti lallabee booddee waan nyaatan qabdu jara kan akkatti gaddiisuun barbaadu jedhe maali minaan eessaa fuune mandara dhiyootta deemanii ennaan laakki lafa onaatti kukkufu jedhe galanni isaaf haa ta'u lafa onaatti kukkufu gaddiisuun barbaadu jedhe fidaa waan qabdan jedhe isaa waan qaban fidanii inni immoo sakka qabu sak barabaraa isa guddina isaa keessaa burqu eebba isaa gaditti roobe waaqayyo waaqa jiraataa bira ameen ameen erga fidee soorsisee booddee dedeeffataa galee gaa hizbiin hallelujah maal godhaa san jedhe jedhame dedeeffachaan jettanii dedeeffachaa galan egaa yaa barsiisaa waaqayyo si haa eebbisu jedha yaa barsiisaa galatoomiidha isarraa baranii hojii ergamootaa 6 irratti appilaayi godhan naqanii warra lagarra sorongaan sassaabe warra isaa lagarra jooran qurxummii qabduu sassaabe tireeyin godhe kana galeenjiin
kun egaa leenjiin kun shaakala fannooti waan nuti hin tolle baay'eedha nuun tajaajiltoota isaaf bu'aa buusan gochuudhaaf Waaqayyo nu duukaa dhama. Oh hallelujah. Waaqayyo nu duukaa maal godha? Nu duukaa dhama amma dhumaatti. To the end. Nu duukaa dhama. Namni nama balfaam. Namni nama amma tokko sin baata namni. Hinni garuu naman buusu. Mee naman buusu edha. Waaqayyo naman buusu. Nama bira sin darbu Waaqayyo. Gateen darbu. Naman buusu nama wajjin baddada malee. Nama wajjin rakkata amma dhumaatti. Dhaqi riyaa keetii akkasuma godhi gaa'edeen hiriyaan koo jedhe. Wangeela Luqaas 10 keetti. Namicha tokkotu asii Yerusaalemii gara Samaariyaattitu gadi bu'u dabaddabanii karaatti gatanii caccabee inni kun argee irraa goree inni sun argee irraa goree inni Leewwaamiin irraa goree namichi Samaariyaa tokko dhufeetii dhiqee madaasaatti zayitii dibee farda isaarra kaayetii mana keessummaatti geesse. Eegugaa kan gaarii godhe eegugaa hiriyaan jedhe. Isa namicha kana kaaye namicha Samaariyaa kana kaaye. Agartanii wangeelli kana fakkaata. Ameen. Wangeelli kana fakkaata obboloota. Dhiqanii lafaa kaasanii madaasaa irra qulqulleessanii jireenya sadabee jireenya toranii farda kan ofirra bu'anii irra kaanii iddoo tokkoon ga'uudha. Kana wangeelli Yesuus. Kana wangeelli mootummaasaa. Dhiitanii bira darbuu miti. Jibbanii bira darbuu miti. Tuffatanii bira darbuu miti. Kana gaa tireenii godhe. Kana tireeningiinsa. Yoseefiin utuu gara teessootti ol hin baasin utuu gara biyya Misiriitti iddoo olaanaatti ol hin baasin ijoollummaa isaatti daa'imummaa isaatti elaa bissiin kubeessiisa gadaa'edha. Elaa aduun lafa dheessiisa gadaa'edha. Galee odeessinaan warri obbolootaa karaatti jaaba'an taa'anii ganamaaf galgala boolla qotuutti ka'an. Na duukaa hirtuuyi. Abbaan immoo nifate. Maa jechuu keeti gurbaa? Ani ifaati keessi sagadna jechuudhaayi. Jedheedha. Karaan Waaqayyo irra deemu namaaf hin galu. Karaan Waaqayyo namaaf hin galu. Yoseef isaaf jootuufuu hin galle. Ammatu Waaqayyo yeroo abjuu kan abjoochisu karaan irra deemu karaan ba'u waa'ee gurguramu waa'ee reebamu waa'ee cancalaan hidhamu waa'ee waynii waa'ee fannoo qorumsa dubartii irratti dhufe kan hundumaattu dura agarsiisee ta'e lakki bissinnaa sagaduun saafu aafuun barbaadu jechuutti waan ulfina isaaf qabatuun qabata Waaqayyo nutti agarsiisu. Caafi ishee billichi nutti godhaa gagammadaatti adeemna nuyi lafatti caammaa kophee nurraa baasu qaba. Lafa korotarra nu adeemsisu qaba. Lafa koronkochiirra nu adeemsisu qaba. Hin gurgurame. Warri gurguran tamsi irraa tola gurgureettan maalsa laafaa dhufe an akkasin dhaabattanii hubattan isin goon lallaafaa dhufe wantichi warri gurguran obbolaan nama gurguruuyi qaa godhani gurguran boolla keessaa baasanii isayyuu gara laafummaa Yihudaarraa kan ka'e. Maaloo jara nama ajjeefna boolla keessatti maaloo ma ajjeefna gurgurannu at least baasaa fidaa kadhadhu. Isaan maaloo luufi eebbifamii lallabdu Waaqoo si haa eebbis. Isaan maaloo luufi akka isaaf hin saganne ooluufi
ajjeesuuf kaanii hin du'in jedhe Yihuudaan hin gurguran jedhe. Yihuudaan gurguruma beeka. Kakuu haaraatti isa gurguraa, Yoosefin isa gurguraa. Yihuudaadha maqaan isaanii lamachanu. Amma gaan gurguree Gibxitti gurgurani. Garuu mataa maree gidiraa sana hundumaa keessa dabarsee waggaa 13 hidhaa keessa ture. Maaqqaqeedha. Faarsaa 500 lakkoofsa 19:21tti miilli isaa cancalarraa kan ka'e hin madaa'edha. Cancala baate for no reason, without any fault. Maa kana godha Waaqayyo? Why does he do that? Naduukaa hirtuui hin madaa'edha. እግሮቹ በብረት ቆሰሉ ሄዳ ጫንጫላራ ከንከ ይመዳን ሄዳ አቺ ከሳ ባሴት ጋጋራ እንደራሴት ሃሌሉያ አማ ጋዱ ሄራ ነምቾፊፍ አማንጅሩ ንጋ ኢኒ ወጋ ኩረሰዲ ከሰት he was taken away ካራራ ካሴራ አማላናሙማ jibba cigo ijabau jireenya isaa keessa tarage Waaqayyo processi maalitiin fannoo jedhame processi fannootiin achi keessatti kana keessa dabarsuu irratti kana keessa baasuu irratti he died for self. Na duukaartu as godha mucaadha daa'imadha. He died for self. Maaliif du'e? Ofummaadhaaf du'e hin jiru. Isaan naanii tarbatabbatu gaafan nambade dhiiga namichaan nu gurbaan nu barbaada, dhiiga gurbaan nu barbaada. Afaan isaaniitiin hin nagaan achi dhaabate si aminaan safaruuf. Dhiiga gurbaa sanaan nu barbaada, dhiiga gurbaa sanaati hin nagaan achi dhaabate. Gaafanni mataa isaatti mul'ise ani Yoosef obboleessa keessan jedhe. Terminoloojii gara biraatti maa hin baane isa gurgurtan sanaas hin jennen haasaa fokkisaa akkasii kan haasaa Addaami foon taasaa akkasii garbichi Kiristoos garbittiin Kiristoos jireenya ijaaba'uu haasaa ciigoo akkasii keessaa buqqisaa hafuurri qulqulluun piroosesii fannootiin kanatti maa hin baaneen waan akkasiin dubbanne. Ani Yoosefi obboleessa keessan jedhe wayyoo jedhan jedha. Maal jedhen? Hinnayinaa hin tarbatabbatinaa hinnayinaa Waaqayyotu isin oolchuuf jedhee isin dura na ergee. Waaqayyo maal godhe? Isin oolchuuf jedhee isin dura na gurgurtanii miti. Eenyuun na erge? Waaqayyoon na ergee. Aasaa nama Waaqayyoo dhageesse aasaa nama Waaqayyoo dhageessanii aasaa nama Waaqayyooti kun Waaqayyoon na ergee maal gochuuf jedhee isin oolchuuf jedhee ani moominaa walitti qabeera kunoo minaan bittaa dhaqani kottaa nyaadhaa abbaa koos waamaa abbaa keessan kottaa hambara jireenya keessanii isin hangaa kottaa. Isa Waaqayyo Abrahaamitti genereeshinii lama duratti dubbate Abrahaamitti dubbate karaa isaa raawwate Waaqayyo qomoon kee biyya isaa kan hin ta'initti waggaa 400 dhaqee dibbata gidiraa argaa waggaa 400 booddee achinis hin baasa karaa isaa raawwate gaanna kan egaa Gibxitti galan agartee karaa inni baasee gara Bissiitti si fidu Bissiin si sagaduutti karaa inni si baasu agartee. Diyuusi karaa inni cuusii godhu karaa rakkinaati lammiin karaa kanarra man baasu yeroo laaltan firri karaa kanarra man baasu karaa gurguramu karaa mana wayinii litu karaa dubartii harkatti kufanii koramu karaa sana karaa karchallee keessatti cancala namatti kaa'u lammiin kana man fidu but for more quality isa caalutti si baasuudhaaf karaa sittiin tolleerra si dabarsa Waaqayyo. Ameen ameen. Karaa sittiin tolleerra si dabarsa. Maaliif? Jedhi guddisi.
isa caalutti baasuudhaaf. Ameen. Nuuf ta'u isa caalutti nu dabarsuudhaafiti karaa qorumsaa nu baasa. Leenjii numarra jira ammaatti. Musee xinnoon ishee bu'uu barbaachise waa'ee Museetti. Dargaggummaa isaatti kaka'umsa guddaa sabummaa saba koo kana keessa isaa keetti biqilee guddate. Haadha isaa keetti biqishe. Arma sana wajjin odeን በመስቀል ያልተፈተነ ጉብዝና እግዚአብሔር አይፈልግም። የሮሳን ግብፃዊን ከእስራኤላዊ ሚዱ የሮ አርጎ ዋለመት ደቤን ፈካቱ አካስ ደርገጌሳ ሚጭሬ ተበዘዘቲ አቹመት ከሳ ባሰ ልቡሼ አሸዋ ጀለሱ ከዳ ዱቢ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታ ከና ኤውረ ጎሬ እስራኤላዊ ረሰበሳረ ጎሬ ቦሪ ቱሞ ሳንቱ ወልትካዬ አራራፍ ግዱደቅ ማሊ ሲኒሞ ማልታተኒ ሲኒሞ ወለልቱሞ ሲኖ ቦላዳ ማሊ ሲኒሞ ማይራንጋ ካኒ ማይራኒን ሰከሌሳ ወርጊኔራ ቀብደሞ ቀብደ ፋንኬኑራ ማልቱ ኑረተ ለካሲ ጎደሲን ማልቱ ሲዮም ኑረት ሰከሌሳ ወርጊኔራ ቆይ ኢነርገታ ጋፈይዳኒ ኦቦላ ለጎፍካይ ኤውተር ያይራ ቀየና ከራኔ ኡባሳ ረቤቱሲን ዋቀዮ ዋቀ ጅራታ ሰቴሶ ሳረጅሩ isa ulfina saatiif isa barbaadu karaana isaa qaayiraam achitti yeroo naddana yaamorgiyamu illana fuudheedu kakka'u biyya miidiyaam ga'ee haara gashate biyya miidiyaam naqee digirii ግብጽ kan qabu በዘመኑ ግብጽ የዛሬ ዩናይትድ ስቴትስ ነች። ቴዎሎጂ keessa yeroo barattanii waa'ee ግብጽ barasana magnify biyya lafarratti Gibsi yeroo sana guddaadha. Sabichi achi cuunfamaa jira. Sabichi achi sirbisiifamaa jira. Achi keessa ba'eeti biyya miidiyaam dhaqee lafa dha'eedha. Maal ta'e tikee hoolaa ta'eedha. ግብጽtti baratee knowledge ግብጽ ሁንዱማ ኡጌ graduate godhe maaliif eegamera sagalee waaqayyo dubbifne teessoodhaaf eegama ilman talafariyoon akkan jedhamne amantiidhaan hin ta'u edheedha. Galanni isaaf haa ta'u. Warra akkasii qaba waaqayyo bara keessatti achi keessatti egaa waggaa 40 cuunfee waaqayyo. Abeet. Maal godhen jedhe? Kan maanan fixa. Sababiin isaa sagantaa qabna kana booddee pooyintii tokkittiidhaan jechuudha. An pooyintii 5 fidee dhufe har'aaf. Hinjuun vegaachiti hinichi megaa tika oolotaatiin attamitti akka namatti isaan oolota irratti agarsiiftuun attamitti hoo saba waaqayyoo takka agarsiiftu achitti shaakalsiisutti ka'eegaa waaqayyo
erga maalummaa isaatiif ajjeese booddee dargaggummaan sun hin jiru gaa dargaggummaa miti egoizimiin sun yookiin immoo humni sun natu jiraan sun erga keessa mushish jedhe booddee abiddaan mul'ate gaa teessoo isaarraa haleluuyaa Musee jedhe eenyuun maqaa koo beeku kun abidda kana keessa addoonatti dhaabatte qulqulluudha caammaa kee baas kophee sallaa gonaachi daddarbate ofirraa erga kophee ofirraa baasee maal ta'e jechuudha namichi miila duwwaa ulfina isaa achi erga kaa'e booddee Fariyoonittan si ergaa iyya saba koo naga'ee gidiraa saba koo naga'ee iyya isaanii naga'een gadi bu'ee Fariyoonittan si ergannaan abbaa ergatteetti ergadhu ani eenyu kanan Fariyoon dura jaajju jedhe waggaa 40 dura tuu kaasee itti dubbateera ta'e kana harka ol dachaafataa dhaqa Gibsiin akka jedha sini galee amma garuu hin jiru he is no there kana barbaada gaa Waaqayyo amma sitti dubbate aarii Waaqayyootti boba'eedha Musee Gibsittan si ergaa ani eenyu maaloo nama gara biraatti ergadhu ani gingeedha afaan kee wajjinan ta'a ani hin danda'u an dandeettiin sii taa'edha Waaqayyo ani hin danda'u anaa wajjin hin dandeessadha Waaqayyo galanni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyo maalummaa keenya dhimbiibee akka nama roo keessaa asiif achi raasu poointiin kun itti aanu sadha of jalaan mancaasu yeroo itti aanu dubbanna dhimbiibee akka nama dhadhaa baasuutti dhimbiibee of tuulummaa isaa anajjiraa isaa ammanangaa isaa keessaa faagulloo isaa keessaa erga gadi dhaqee booddee beenugaa si wajjinan jira jedhe Waaqayyo Adam, egoism, tiibit, anajjira, ammanangaa, kabalanii dhaanii nama micciiranii ashawaa keessa buusu. Kanaa wajjinitti ni da'amu Waaqayyo. Waaqayyo kanatti ni da'amu. Waaqayyo si ejjetee, si dhimbiibee, si sirbisiisee, minaan callaa wajjin namoota sooruu barbaada callaa isaa galanni isaa haa ta'u isa mi'aawu isa nama tolu isa nama hin quuqne godhee si baasa gaa Waaqayyo arraba nama hin quuqne arraba sanyii kan Yoosef silaa arraba hin quuqne godhee baasa gaa adeemsa hin quuqne godhee baasa gaa gaafa abbaan isaanii du'u immoo wayyoo ijaanu ba'a laata dura abbaa keenya sodaatee dhiisee laata wayyoodha warri kan Yoosef jarana maal taatan isinii amma dabalee maal taatan isin ani bakka Waaqayyootiitti jedhe Waaqayyo gara kanatti nu fiduudhaafiti hardship keessa nu baasa karaa nuuf hin taane keessa nu baasa ameen baga jechuutti kaatu gaa ataa'u jechuutti kaatu si asin qoroqqoru si asin dhiiksu si asin boosisu isinitti hin tolu garuu for more quality maqaan Waaqayyoo ulfaatu guddinaan ulfinaan achi nu baasuufi Waaqayyo ameen ameen Waaqayyoon gadi jennee kadhan har'a isinan afeera shaakala adda addaa kan isin hin jaallanne kan isinitti hin tolle jireenya keessan keessa darbaa kan jiru kan isinitti hin tolle kan isinitti hadhaa'u kan isinitti hin mi'oomne jira yoo ta'e obboloota ko humni fannoo Yesuus Kiristoos hin cabsaarra nu gargaara moo nu gargaara Yesuus nu wajjin baata fannicha kophaa miti nu wajjin jira self denial discipleship dhaan amma isinitti dubbadhu kun self denial of ganuu of dhiisuu maalummaa ofii lafa kaa'u
kaleessa na gargaarte kan boori immoo si beeka yaaddoo tokko hin qabu jireenyi koo si harkaa maal taa'inna waa'een koo jedhee shakkii hin qabu kaasoo harka keerraan jira cimsee anaan kan qabu kaleessa na gargaarte kan boori immoo si beeka yaaddoo tokko hin qabu jireenyi koo si harkaa maal taa'inna waa'een koo jedhee shakkii hin qabu kaasoo harka keerraan jira cimsee anaan kan qabu ija koon keewwadhuu namarraa dagaleen godhadhuu gonkumaa gaaf tokko rukutee na jaamsaa iji koos qalbiin koos sumarraa kaleessa na gargaarte kan boori immoo si beeka yaaddoo tokko hin qabu jireenyi koo si harkaa maal taa'inna waa'een koo jedhee shakkii hin qabu kaasoo harka keerraan jira cimsee anaan kan qabu.